buturu ka bulla Oromiyaa keessa hin jiraatin kasi jechaa jiru. Waraanni Oromoo galee ku qabu warra abaawwan chaakkaa jira. Ani hamba nama nyaadeen beeku galtuu ta'een beeku. Abaawwan resistance force celebration front. Dabalataan fan clearly TPLF anasmara ta'ee doortoo Shaabiyaa nyaachaan ture. Wayyaanittis galee wayyaanii wajjin nama dhiisan ture. Hamman dandeetti ittiin qabsaa akka warra Tigraayitti adda ba'uu qaba. Geetaachoon faan saarkaan faan clearly bilisiginna qabsaa siyaasa irratti wajjin gattaa'ee Shaabiyaas taanan wayyaanis taanan faannoos taanan OLS taanan hundi wajjinan dubbata. Lama ta'anit tokko asirraa taa'e tokko Finfinnee taa'etti ilmaan Oromoo taphataa ture. Har'a maal godhaa jira tokko Gullallee taa'etti tokko 4 kiiloo taa'etti maaliyaa adda addaatiin kubbaa gara tokkotti daa'ee Oromoo ittiin qabu. Namoonni gurguddaa keessa darbanii gara eengadduma dhaabaan namoonni waggaa lamaan kanatti dhaabaan jiranii aarsaa gurguddaa kafalaa warreen turan jiranii namoonni maqaa isaanii beeknu qaamaan beeknu hedduun isaanii aarsaa gurguddaa kafalaa turan mana hidhaa bilisiginnaa keessatti himannaa tokko malee akka imaanaatti akka meeshaatti qabatamanii namoonni sirni kun yakka guddaa irratti raawwatame jiranii namoota kanaan bilisiginaadha jechuun ni danda'ama. Kana jechuun keetiin maal jettaa abaa'uun walumaa galatti akka dhaabaatti hooggansa yookiin namoonni muraasni rakkoo qabu jettee amantaa yoo ta'e sana of keessaa calalee haa qulqulleeffatu jechaa jirtu ammoo walumaa galatti abaa'uun harka rukutee galee bilisiginaadhaaf gama siyaasaa taphatu gaaffii jedhu dhiyeessaa jirtaa kan jedhudha gaaffiidhaan Jawaariif kaase. Gaaffii ajaa'ibaa gaafate gaazexeessaan jechuudha. Abaa'oon mana hidhaa turtee yookaan warreen saba kanaaf qabsoona jiran kan mana hidhaa bilisiginnaa keessatti rakkachaa turan kan qaamaan nu beeknu mana sanii banii kanneen akka baatee urgee kan rashanamantu jira jechuudha. Namoota baay'eedha jechuudha baay'ee kan hanga ammaa jiranillee isaan kun hundinuu akkuma galaniin harka isaanii dhayanii gara bilisiginnaa haa galanii jettamu yookaan maaliyaa lama uffataniituma haa jiraatanii jettamu akkam jetta kaje'u. Dhiyeesseef jechuudha yookaan rakkoon hedduu kanatti uumame kun maali kan jedhamu Habtaamuun dhiyeesseef jechuudha Jawaar Mohammadiif. Jawaar immoo akkas jechuun deebise. Mee Jawaar deebii akkamii akka deebise walumaan dhaggeeffanna. Deebii qola irraa baasee deebiseef jechuudha Jawaar. Mee dhaggeeffannee walitti deebina yaada keessa irra kennadha. Ijoolleen mana hidhaa turan nama jaara fakkaata. Yeroo negotiationii Tanzaaniyaa san duras I was involved. Akka precondition akka confidence building measure jarri kun akka lakkifaman dhiyeessaa ture. Bakka ani jirutti nama makkalaakaatiif nama tikarraa bakka faranjoonni jiranitti wanni jedhame maali? Yoo bakka lakkifamanii deemanii marootti makamanii humna isaa jabeessu. Therefore they become spoilers. Gaafa kan ofii dhaqee nama kana nama warra makalaakaa agarran ati hoogganaa isaanii irra beektaa kanaan jedhan. Jaarmaa fi hoogganaa isaanii irra beektaa. Namuu beeka. Sodaateeti inni jechaa jiru malee. Akkuma viidiyoo irraa dhagaa turree jala yaada irratti kennataa deemna jechuudha. Akkuma amma Jawaar afaan isaatiin dubbatee warreen abaa'oo fakkeenyaaf abaa'oo bakka bu'anii biyyatti galanii mootummaan hidhaanidhe. Kan immoo booda kana mana hidhaatii bayan jechuudha. Maaliif akka kana uummata kana maaliif akkana miituu qaamallee gaafadheetiin turee Jawaar Mohammad fakkeenyaaf hoogganaan isaanii jechuudha yoo isaan kun yoo asii gadi dhiifaman marrootti dabalamanii marroof humna tayanii as deebi'anii nu fixanii yaada jedhu dhiyeessanii kan jedhudha Jawaar jechuudha. Fakkeenyaaf maaliif wanti kun akkana tahuu maaliif akkana ta'e jee gaafa qaamaan itti dhiyaatee gaafatullee ati hoogganaa isaanirra beektay kan jedhu hoogganaan isaanii sun nu Jaldaawwit Ibsaatii beekadhaa hubadhaa. Sigalee abaa'oo Jaldaawwit Ibsaa hoogganuu fi tamarroon hoogganuu hubadhaa. Sigalee jarri amma warri mana hidhaa jiru kun yoo asii gadi dhiifaman eenyu itti dabalamanii marrootti dabalamaniiti humna jabaa nurra godhatanii nutti deebi'anii janiiti kan kana godhanii je. Fakkeenyaaf warreen dantaa saba ofii dursee achi keessatti hirmaataa ture jechuudha. Yeroo rakkoon saba isaa akka malee kan dur caalaa itti babal'ataa deemtere maal godha bakka dur jirutti bakka sila rakkoo saba isaa hiikuu danda'utti deebi'aa mire akka inni marroo fa'aa warra bosona jiru kanatti uf duuba hin deebine hidhaa jeen jechuudha. Sigalee hin dhaggeeffanna sagalee hundaafuu jala yaada keenya irra kennataa deemna. Oromoon ka beekuu qabu warra abaa'oon chaakkaa jira. Abaa'oon resistance force celebration front liberation front kan jiru chaakkaadha. Akka warra Tigraayitti adda ba'uu qaba. Geetaachoon faan saarkaan faan clearly bilisiginnaadha.
Dabra Zoonfaan clearly TPLF. Jawar Muhammad akkuma beekamu dhugaa jirtu lafa kaayee jira jechuudha. Dhugaa jirtu waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irra waa'ee abaawoon irra dhugaa jirtu irra fudhatte liqimsaa dhugaa hin jirtu kana abaawoon dhugaa bosona jirtii jecha akka jirtii jechuudha. Abaawoon dhugaa suni tanu beennu sun bosona jirtii ta gollolle jirtu ta Daawit Ibsaa faan hoogganamtutuun jechuudha ta agartee amma mucaa eenyu gaadhiyoon tana shawaa keessaa giddu galeessa keessaa gale kana jechuudha. Isaan kun hundinuu abaawoo miti jechuudha. Maaliyaa lamaan taphatuun haftii jemma booda baay'isa weetiin talaan siyaasaa jechuudha. Akka warra TPLF sanitti akka warra Tigraay sanitti adda bahuu qabanii je gara lamatti jechuudha. Sii galee viidiyoo ni dhaggeeffata hundaafuu jechuudha. Kanaan abaawoodha jee warra bosona jirutti galu abaawoo dhugaati kanan je. Kan immoo an abaawoo miti lakki gara laman jiraadha je suni hafuu qaba wanni gara lamaa sun hafuu qabdi. Abaawoon gollolle immoo bilsiginnaadha bilsiginnatti galuu qabdiidha. Hin dhaggeeffanna isa hundaanuu. Achitti hafeera. Liiriidha. Keenya garuu bargaanfatee miila lama bakka lakkoo kaayatee nama fichisiisaa jira. Waraanni kun bakka lamaa ajajama. Ullallee fi bilisiginnaa haadhorraa ajajama. Qaama gollollee jiruu fi bilisiginnaa haadhorraa ajajamee uummanni keenya dhumaa jiraa je Jawaar Muhammad. Waraanni bakka lamaa uummata irratti ajajamee jiraa je keessafuu uummata Harargeetii fi uummata Arsii irratti jechuudha. Akkuma beekamu uummata Wallaggaa irratti jechuudha. Waraanni akkuma beekamu Jawaar illee jubatu kana amata shanan darbe kana nuyyuu ni beekna. Akka irratti ajajamee ture komaandi boksiin akka irratti labsamee ture namni hundinuu ni beeka jechuudha. Kun qaama lamaanii je Jawaararra lafa kaa'ee jira. Qaamni lamaan tokko bilisiginnaa haadhoo akkasumallee tokko immoo qaamaan abaawoo ofiin jiru kan gollollee jiru. Sun eenyu Daawit Ibsaa fa'aa jechuudha. Abaawoo ofiin janii warra amma Finfinnee taa'aa jiru. Mikaa'el Booran fa'aa jechuudha. Warreen akka eenyu kunoo kan amma dhiyoon tana Jawaar wallolaa jiru kana Yaasoo Birraa fa'aa warreen kana fa'aa jechuudha. Kan Jawaar kokkee wal qabaa jiran jechuudha. Afaan Jawaar irraa dhagaa jirtan baay'ee waan lafaa uumee je'uu miti. Hin dhaggeeffanna viidiyoo ammallee. Osoo hin beekin bara wayyaanii osoo hin beekin namni dhume. Ammallee haareet namni osoo hin beekin akka hin dhumne Daawudfaanis kiliirrii akka buufatee lafaatti mootummaatti goranii gara mootummaatiin adeeman. Marroonfaan kiliirrii bosona jiru bosonaan qabsaa'uu barbaanne jedhani. Gaafas badii maqaa wabootiin hojjetamuuf marroon itti gaafatamaa jechuudha. Abdii dhugaa itti gaafatama. Gammachuu abooyyee itti gaafatama. Sabaaf itti gaafatama. Bakka har'a onnee uummata hundaa keessaa dubbatu jira jechuudha. Sigalee har'a abaawoo bosona jirtu marroo fa'allee warra gollolleellee mootummallee dhukkee irraa kaase. Garuu immoo mootummaan har'a gammachuu ajaa'ibaa keessa jira dhugaa rabbii. Gaafiif deebii tanaan xiinxalaan siyaasaa taasise boodan gammachuu ajaa'ibaa keessa akka jiru shakkii takka hin qabu. Maaliif dhaabni duraa waliin hojjetaa yookaan incitii lafa jalaa waliif dabarsa jedhamee yaadamu walafaan deebi'ee gisii arguutti baay'ee gammachuun akka itti dhagamu shakkii takka malee jechuudha. Wanti Jawaar kun waanuma amata dheeraa namni iyyaa ture hawaasni keenyallee itti iyyaa ture karaa tokko deebi'aa bilisiginnaa yoo taatan bilisiginnaa ta'a. Yoo abaawoo taatan abaawoo ta'a jee uummanni keenya tokko tayaa waliigala alaanu galchaa jee iyyataa ture jechuudha. Dhugaadha. Abaawoon bakka lamatti akka qoodamtee jirtu ni beeka namni hundinuyyuu uummanni keenya gara lamaan dhumuun dhuga sirrii miti kana nulleen hin balaaleffannaa dura dhaabbannaa kana ni fudhata yaada kana ni fudhannaa jechuudha namni fudhanne hin jiru jechuudha uummanni keenya gara lamaan dhumaa jira kanaafuu gara tokko deebi'anii yoo mootummaa ta'e mootummaa jalatti galuu ta'e mootummaa jalatti harka kennatanii galuun hawaasa kanallee boqonnaa qabsoo kennuu jechuudha sigalee yookaan immoo yoo mootummatti fincilan waraana bilisummaa Oromoo kan bosona jirutti harka ofii kennatanii qurxii beekanii haala saniin abaawoo taanii jiraatu rakkoo warri bosona jiru uummata keenyarraan ga'u badii gara abaawootiin uumamtu kamiifuu kan itti gaafatamu ajajoota waraana bilisummaa Oromoo warreen dura taa'aa ta'an kanneen akka Marroo Dirribaatii fi Gammachuu Abooyyee faajee lafa kaayee jira jechuudha xiinxalaan siyaasaa galatoomi jennaan warra gara mootummaatiin rakkoo uummata keenyarraan ga'ulleen jechuudha itti gaafatamaan qaama biyya bulchaa jiruu fi akkasumallee warreen waan kana keessatti hirmaataa jiraniidha jee lafa kaayee jira jechuudha keessa fugaa Jawaar directii kan irratti xiyyeeffate jechuudha warreen gara lama hojjetaa jira cinaa tokkoon mootummaa cinaa tokkoon waraana bilisummaa Oromoo wajjin jechuudha keessafuu abaawoo gollollee baay'ee irratti xiyyeeffatee jira jechuudha waa'ee bigaagoon beektanii bigaagoon waa'ee abaawoon Shaabiyaa keessatti uummata Oromootii fi qeerroo Oromoo irratti taa'aa turtellee akka waan asoosamaa tokkotti himaa ture namni garuu maraata jee irraa hin fudhanne dubbii gurbaan sun jee
namni akka isaa kanatti ol bahee dubbatu sodaa waa hedduu ka kana caalaa silaa seenaa himuu danda'u ka ol bahee dubbatu sodaatee ta'aa jirutu jira jee Jawaar Mohaammed. Waan ajaa'ibaatu gadi ba'uu deema waan abaawoon uummata keenya irratti hojjetaa turtee incitii hamaatu gadi ba'uu deema. Hundaafuu gaa ni eenna mee haasaa Jawaar kana xumurree yaada keenya irra kennanna. Badii gama mootummaatiin raawwatamuuf Biraanuu Juulaa itti gaafatamu. Araarsaan itti gaafatamu. Diliin waan ta'uuf gaafatamu. Warri jidduu kana deemee hojii dallaalummaa hojjetu amma Salaalee keessatti eenyu haa gaafatu qo'e. Salaalee keessatti abdii dhugaa gaafanna moo yaasoo gaafanna? Takka uumamoo gaafanna. Namni amma abdii kana dhengata adii tooroo dubbata. Sheemii baru maal it became so sick. Salaalee amma manni saamamin hin jiru. Namni hin dhumin hin jiru. Saamichi kun hundi Finfinneedhaa koordineet godhama. Kan ammoo intelligensii mootummaa dhibbatti beeka. Xingoomma isaan jedhan kun ani hambaa namaa nyaadhee hin beeku galtuu ta'e hin beeku. Okay? Kan asmara ta'ee dhoortoo shaabiyaa nyaachaan ture. Wayyaanettis galee wayyaanee wajjin nama dhiisan ture. Hamman danda'etti ittiin qabsaa siyaasa irratti wajjin qaxxaa'ee shaabiyaas taanan wayyaanees taanan faannoos taanan OLS taanan hundi wajjinan dubbata. Qaba obbo Jawaar Mohammediif gaafiin qaba jechuudha. Fakkeenyaa fi rakkoo uummata Salaalee keessatti uumamee yeroo hedduu rakkoo walxaxaa uummanni achi keessatti itti rakkataa turee fi dhumaatii adda addaatiif uummata keenya saaxilaa jiru uummata keenya Salaalee saaxilaa jiru irratti rakkoo kanaaf ka'umsa kan ta'e mootummaa biyya bulchuu yookaan qaama Finfinnee jiruu jee abaa'oo dabalatee jechuudha. Siigalee yaasoo birraa fa'aa gaafannamoo eenyu gaafannaa jee amma rakkoo Salaalee keessatti uumame kanaaf ni beennaa jee maddi akka achi ta'u tole yoo beektan ta'e Jawaarilleen laal hanga har'a dubbatu kana gaafa uummanni Salaalee akkasitti dhumusanii silaa gadi bahee dubbatee waan sanirra yaada kennatee gadi bahee waan har'a dubbatu kana silaa dubbate bu'aallee qabdi. Amma waan darbeef immoo dubbatu eega wanni Oromoon yookaan hayyoonni keenya Oromoo kun rakkoon isaan qabani eega rakkoon sun uummata keenya miitee mul'ii kuttee uummanni duddaa citee lafaa ka'uu dadhabee lafaa kaasanii waa dubbatan waan urgoottuun dubbatan shamtee waan dur darbee dubbatan jechuudha. Siigalee waan darbe sila dhibdeen takka gizee dhufte yeroo dhufte sanitti dawaa itti kennanii mataa keessa dhayanii jechuudha. Akka isiin hin babal'anne yookaan akka isiin nama miine godhanii jechuudha. Dhibdeen takka gaafa dhufte jechuudha. Siigalee dhukkuba buusee rabbiinu dawaa jala buusee janii. Rakkooleen gaafa uumamte silaan hoggasuma ibsa irra kennanii uummataaf ibsa godhanii akka uummanni miidhamne balaa uummata sanitti dhufe dura waan dhaabbatuu danda'u silaa. Itti godhan jechuudha. Duraan dhaabbatan jechuudha. Amma immoo eega uummanni miidhamee haati Oromoo itti waan hin taane taatee abbaan Oromoo waan itti hin taane tahee jechuudha. Hawwanii fi manguddoon teenya hundi akka hin taane keessatti taatee miidhamte boodaanii gadi banii dubbatuuni waan faayidaa qabu. Dullee natti fakkaannee obbo Jawaar Mohaammed silaa waan kana eega beekuu taate hin beennaa jee eega waan kana beekuu taate madda waan kana eega beekuu taate silaa osoo gaafsan saaxilee hawaasni keenya illee beekeet irraa of eeguu danda'a yookaan waan sanillee ofirraa qolatuu danda'a jechuudha. Uummanni keenya yeroo sanitti burjaajii addaa keessa seenee nama isaan deemuu dhabee nama waan tokko kara tokko isaaf kaa'u kaayyoo tokko waan tokkorraa daandii tokkorratti deebisee isaan oofu dhabee jechuudha. Roguma hundaanuu miidhaa jala turee diinaan nyaatamee caccabee ture jechuudha. Burjaajee akka hin taane ta'ee ture jechuudha. Har'a eega uummanni xiqqishoo bayyanatee waan jee ammallee waan kana qaama waan san uume akkana jechuun waan faayidaa qabu natti hin fakkaanne hundaafuu isarra beekee osoo hin taane waan natti fakkaateen dubbadde daawwattoota keenya. Waan namuu beeku dhodhooysinee miskiin akka hin dhumne yeroo kanarra du'eel gochuun qabnu gara fuulduraa isaan wanni jedhan taate kana daran itti golgolaa deemne. Because I've decided. I, Jawar Mohammed, have decided no more nonsense. Taphni maaliyaa lama uffatanii nama ajjeechisu keessatti siyaasa rakkoon qabu nama ajjeechisu nama ficcisiisu. Simdoo gaggeessuudhaaf yookiin immoo garee simdoo hoogganuudhaa fi garee tokko rukutee Oromoo keessaa garee wayii qabatee bahuu barbaada. Kanaaf dhaabaa oggolollee irratti dubbaa jira warreen jedhan jiran. Waa'ee simdootiin wal qabatee ati immoo deebistee isaanumaanuu simdoon kana booda hin jiraatu gochuu hin dandeessanii
waan jedhu wayii barreeffama kee dheengaddaa tokko irratti argeen jira miseensi keessan maqaleetti qabamee jiru yookiin maqaleetti deddeebi'aa jiru akka jirus barreeffama kee irratti dheertee jiru. Waa'een simdoo isaaniif yookiin immoo warra abaawwaatti keeku kanaafis gidduu jiru wal falmiin jiru. Isaan timdoo jedhan kuni timdoo kan uume abiyyi akkamitti miscalculated waliin dhadheen deeme siyaasa shiraa isaan jedhan kun siyaasaan shiraa biyya ijaartu biyya diigdi. Siyaasaan biraa aangoo si qabsiiftee si tursuu dandeetti garuu biyya diigdi. Jawaar galaa Oromoo hin nyaanne waadaa Oromoo hin nyaanne hacuucamus roorrifamus wanni aggaami meeqa irratti taasifamuu fi taasifamullee hanga har'atti kaayyoo Oromoo hin sharafne hin nyaadhamne waa'ee abaa'oo irratti jechuudha waa'ee fakkeenyaaf akka gaazixeessan gaafatetti Jawaar Mohaammed tana durallee dhiyoo maantan irratti dubbataa turan namoonni adda addaa lafaa kaasee Jawaar uummata Oromoo kana keessaa paartii takka uummateeti paartii takkaan uummata kana keessaa ba'uu deemaa roga tokkoon waan jedhamu haasamaa ture Jawaar immoo waan sanii ani san keessa hin jiru jee dubbataa ture jechuudha barreessee ture kanarratti illee amma gaazexeessan gaafiif deebii isa waliin taasisee jira wanni kun hagam takka dhuga kan jedhu gaafatee jira jechuudha kana irratti deebii gahaa deebisee fi jira jechuudha Jawaar Mohaammed qaamni waan kana uumee lafaa kaasee haasaa turellee ni qaamuma gollollee taa'u jechuudha abaa'oo marra kan citee amma achi taa'aa jiru qaama cinaa tokkoon mootummaa ta'e cinaa tokkoon abaa'oo tahee jiraataa jiru kana jechuudha ablee gama lamaaninuu qaraa kabaanan san ta'e warra jiraataa jiru sanii jechuudha. Kana keessatti Jawaar akka soba ta'e ifa baasee dubbatee jira jechuudha waan kanaan wal fakkaatu gaa akkuma afaan isarraa dhageessan amma waa hedduu dubbatee jira jechuudha gaa dubbitu dubbii kaasa akkuma jedhanii ani galaa Oromoo hin nyaanne gantuun taane si galee gantuun taane je shaabiyaa ta'ee qabsoo ilmaan Oromoo kaa'uu dhiiga ilmaan Oromootiin shaabiyaatti hin taphanne waan kana jechuun gaa ni beekamaa uummanni Oromoo qeerroon Oromoo meeqantam qarree qeerroo fi qarree meeqantam shaabiyaa walii galamee waan abaa'oon uummata Oromoo kanarratti ijoollee Eertiraa tana keessa raawwattee Bigaagoo jala seentanii dhaggeeffatuun hin danda'ama. Isa biraa immoo hayyoota adda addaa warra abaa'oo keessa turerraa qoratuun ni danda'ama jechuudha. Yoo kitaaballee barraa'ee kaa'amuu baate jechuudha. Sigalee hanga nu ga'e dhalannee uf baranne kana raawwatamee jechuudha. Kanuma kan Jawaar irra deebi'ee dubbateelleen kun dhugaa jirtu Jawaar waan fedhes yoo ta'e akka fedhes yoo ta'e kalees qabsaa'ee kalees dalagee hojjete agarsiise hufna qabus ummataa fi biyya addunyaatti illee argisiisee jira hangam takka paawara akka qabullee argisiisee jira seenaa tokko hin qabu arra roorrifamus eenyutu qabsoon namaa ni kufa ni tura ni ka qabsoon itti mafuuf hanga lubbuun darbitutti qabsaa'onni kalellee akkasumatti qabsaa turan jechuudha. Jawaar waan qabsaa'eef firii qabsaa'eef san argate hawaasa isaatiin ga'e qabsoon abaa'ootii fi qabsoon Jawaar dachiifisame jechuudha. Maaliif Jawaar qabsaa'ee asiin tuqadhu asiin kutadhu sii godhe abaa'oon qabsoottee umrii tantee guutuu farduma namaa ta'e namumaaf gabroomi biyyuma tanteet irratti du'i barataan kan kee baratee digirii ka argate biyyan bulchin aangoo ittiin hin argatin biddeena ittiin hin baafatin farduma gabraa farduma gartee diinaa haa ta'u qabsoon jaarraa tokkoof cinaa guutuu kana tahee jechuudha. Sigalee kanaaf dachiisamii jechuu barbaanneeti mee haasaa isaa ammallee hin xumurraasan akka sukkaaratti namatti mi'a har'a haasan Jawaar. Lubbuu namaa dhabamsiisuun barbaadu malee tokko tokko namoota isaan maqaleedhaa qaban warri mul'allee qabu asmaraadhaa qaban woboo fakkeessanii jechuudha. Namni baay'een amma woboo jara wajjin daansii godhaa itti fakkaata. Warra woboo clearly yoo jara wajjin karoora taate ifatti dubbachuu danda'an waan isaan xaaneessuu jiru. Woboo fakkeessanii warri mul'allee maqaleedhaa nama qabu. Asmaraadhaa nama qabu, kaartumii nama qabu, kaayiroodhaa nama qabu. Exposure godhee gaafuma san jalli ajjeesanii malee. Incitii guddootu gadi ba'e egaa daawwattoota keenya ajaa'ibaa bara agartanii laal Oromoon amma booda jechuudha Oromoon maqaa abaa'ootiin dhumuu hin qabu jechuudha dhageesse abaa'oo fakkaateeti qaama ilmaan Oromoo kana daakee shugmee woo yaadatan ta'e uummanni Oromoo kun ijoolleen Oromoo irra hedduu magaalaa Finfinnee kanaatu biyyuma adda addaa kana keessatti qaaman beenneen dhawamee qaaman beenneen akkas ta'e qaaman beenneen akkana ta'e incitii hedduutu ijoollee Oromoo jalaa bahee kennamaa ture jechuudha mootummaaf gaafuma wayyaanee sanuu jechuudha. Kuni maali qaama abaa'oon uummata keessatti maqaa abaa'ootiin jaarrate jechuudha. Eertiraa nama qabu Jawaar waan jedha bar Jawaar kun dhugumatti bar hayyuu rabbiin jaarraa addamii tokko kana keessa uummata Oromoof Oromiyaa fi Itoophiyaaf Afrikaa illee rabbi kennee bar
nafsee isaanitti osoo isaan akkanatti waan hin taane irratti haasayanuu irratti aggaammatanuu ani nafsee isaaniitiin hin taphadhu jee. Egaa har'a wanni kun yoo dhagaame bar haaf godhanii ni beektanii mi kana haaf godhanii jechuun lubbuu isaaniitiin hin taphadhuufi malee tokkoon isaanii saaxiluu hin dandayaa jechuudha. Ajaa'ibaa bar laal Eertiraa nama qaban sigalee Sudaanii nama qaban Kaartumii jechuudha. Masrii nama qaban sigalee abaawoo kun jechuudha maqaa abaawootiin nama bakka hunda kaayanii jechuudha. Bira taree Ameerikaan illee dhiyoon tana viidiyoo kaleessa isiniif guyyaa dheengada isiniif gadhiisa keessatti anuu eereetiin ture. Waa'ee Jawaar yoo nama boodallee kutee jee dubbate irratti nama Jawaar akkas godhu kun akkamii qaama akkamii kan jedhu jechuudha. Uummanni bakka hunda qaama isaaniif waa basaasu bakka hunda kaayyataniiti uummataan immoo waan isaanii qabsaayan fakkaatanii jireenya ofii tolfatu jiranii jechuudha. Dantaa ofii dantaa sabaa dura dursaniiti irra hojjetaa jiranii jechuudha. Hundaafuu gaa nu jiraadhu jennaan ayyuu keenyaanii uummanni Oromoo of baratuu qaba. Uummanni Oromoo amma booda maqaa abaa'ootiin akka sobamee hin dhumne ifaan ifatti beekuu qaba. Ifaan ifatti beekee haala kanaan yoo laalan waraabona irraa bu'ee qeerrasina irra bahee bineensuma tokkollee namaannahuu namichi wallisaan Adam Haruun jeesanii bineensi bineensallee ta'u bineensi ka bineensarra wayyaatu jira abaa'oo sanirra bilisiginnu mootanaa wayya jechuudha. Sigalee dhugaa dubbatuuf. Ani Oromoo tokko qeensa karra buqqoon barbaadu. Ilmaan Oromoo kaartuumitti ergamanii abdiin abii wajjin kan odaamuu. Asiin immoo wayyaaniif Shaabiyaa fi warra kaartuumii fi warra Kaayiroo wajjin ta'uu danda'u. This is criminal. Lubbuu ilmaan namaa itti taphachaa jiran jechuudha. Wanni isaan ximdoo jedhanii mootummaa jala shunquqaniif abii fayyadamanii marroo kana dhabamsiisanii san booda maal godhu waan akkasii kan akkasii kan hojjetu. Ani geemii fedhee wal taphatanii marroo mootee daawun mootee abii mootee that's politics. Jidduu kana miskiinni dhumuu hin qabu. Jidduu kanatti miskiinni Oromoo uummanni kun waggaa 50 dhumee alagaa firraa kaasee amma immoo baalagummaa murnootaatiin namni dhumuu qabu dhaabachuu qaba dheereedha. Kanasumatti raawwanni godhuu qabna. Kana ka ta'uu qabu. Garuu waraanni guduruu qabu lama Oromiyaa keessa hin jiraatin kasii jechaa jiru. Waraanni guduruu qabu lama akka hin jiraanne. Ajaa'iba daawwattoota keenya dhugaa dubbatuu fi Jawaar kun dubbii ufuma biraa guuraasi. Sila namichi ufuma biraa guuraan jaabar hayyuun haa jiraatu wallahi. Kana jechaa ture jechuudha nulleen yeroo hedduu kan itti dubbataa ture waraanni guduruu qabu lama bakka takka kee mana tokko keessa hin jiraatinii jaa ture jechuudha. Har'a Jawaar Mahammadiilleen kunoo itti dabalee jira jechuudha. Galatoomi jennaan dhugaa dubbatuu fi akkuma Jawaar jee abaawoon kun bakka lamatti adda wal qoodee keessaa amma abaawoon gollollee kan Jaldaawwii Ibsaatiin durfamu kun jechuudha. Silaa warra bosonatti hafe jajjabee ijoollee bosona jirtu tanaan shanee jennee ni beektanii. Abaa'oo tunas sabanii Oromoo tunas sabanii shaneen bineensatti beekanii sigalee shaneen hamtuu marziin garuu ta Finfinnee jirtu sana jechuudha. Ta saba kanarratti dalagu jirtu ta saba kana agartee miidhu jirtu warra amma Jawaar jedhu sana jechuudha warra Finfinnee jiru sana. Wanni isaan mootummaa jala shoshoqqofatanillee warra mootummaan kun taankii fi baankii harkaa qaba waan hundaanuu warra mootummaa kana jalatti dahataniituma marroo kana mala godhanii achi dhabama godhanii waraana marroo sanis ofitti as qabaniituma akka aadaa isaanii waraana akkuma tana duraa sanitti shimshigidin waraana marroo godhaniituma akkasitti isaan biyya qabatuu barbaadan yookaan aangoo marroo san fudhatuu barbaadanii sun immoo akka hin danda'amne Jawaar jala muree dubbatee jira jechuudha. Sun gonkumallee akka hin danda'amne jechuudha. So kanaafuu ilmi Oromoo ilma Oromoo irratti haga kana mara akkanatti aangoof jedhanii rakkoo guddaa kana uummata irratti oofuu jechuun waan hedduu nama gaddisiisu. Akkuma Jawaar jee uummanni Oromoo kana ofirraa beekee ofirraa eeguu qaba. Akkasumallee uummanni Oromoo dhumuu hin qabu. Abbaan fedhe akkuma Jawaaruu jee abbaan fedhe mooyatee abbaan fedhe marroo mooyatee Daawit mooyatee kuni dantaa sabaatii miti jechuudha hundi isiitu jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo uummata kana lamaan qadaaba kana lamaan gidduutti dhumuu hin qabudha walumaa galatti jechuudha. Amata 50 dhume uummanni kuni hin gayaadha. Ani maqaa kiyyaan dhiigni nama tokko akka bu'u hin barbaaduudha kan Jawaar dubbataa jiru irra deddeebin meeshaa waraanaa hin filadhu ani kan filadhu qabsoo karaa nagaati jedhee jira jechuudha Jawaar kun beekamaadha. So kanaaf mootummaanis waan kana irra yaadee mootummaan silaa
amma isaafuu gammachuu gaafa jarri kun lamaa wal afaan deebi'ee akkaataa itti waraana bosonaa san cabsu barbaada waan ta'eef uummanni Oromoo kana beekee ofirraa eeguu qaba jechuudha. Egaa daawwattoota keenya oduuf odeessaaleen keenyarraa kana fakkaata jechuudha. Haasaa dheeraa taasise hayyuun yookaan xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed Kuush miidiyaa irratti jechuudha. Kanaafuu guutuu isaa achirraa daawwatuu ni dandeessanii hanganaaf dandamee mummuree isiniif fideetiin jira daawwattoota keenya yaada keessanillee sanduuqa komentii jalatti nuuf barreessa waan irraa isinitti mul'ateef yaada keessanii akkasumallee viidiyoo yoo jaalattan laayikii godhaa. Viidiyoo kanaan wal fakkaatu dabalataan akka isiniif finnuuf fuula chaanala Oromoon sabskraayibii godhaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.